community keessa boordiin hin jirtu dhimma kana fixuuf kan inni geessaniif Zaakiriin andur waraqaan itti katabee je'usan boordiidha dursa. Akkuma atuu jette anutti namana rakkina society takka keessatti organizationaa tokko keessatti yogguu rakkinni kasii uumame kan duraa kan rakkina san furuu qabuu fi jala dhaabbatee hiikuu qabu osoo garaa gartee warra aangoo irra jiruun taane dhaabbata silaa dantaa uummata saniitiif dantaa uummata bal'aatiif dalagu kan keessa gabbee uummata bal'aadhaaf rakkina jiru san uummataaf dhaabbatee hiiku ta'uu silaa kan ta'uu qabu kan ture boordiidha ture. Kanatti amanuu kiyyarraa ka'eetiin dura Zaakiritti dhaqee maayyira bakka takka illee waliin gahuu dadhabneeti Zaakir akkasitti mana murtiittiif maal erga jechuudha. Isin san akka galmeeytuun barbaada tokko sani. Kan lammeeffaa ololli deemaa jira dhugaadha. Nuti nama ifa bahee isaan keessaa jara kanaatu waan kana balleessinu hin jedhu yoo harkanne seeratti isaan gaafanna. Maalnaan maqaa nuti keessaa jiran uummata keessatti maqaa keenyaa nu gaddeebisuudhaaf yaalaniif jecha inni feene nama akkasii argu. Dhugaan jirtu immoo wanni dhaabbata kanaaf ispoonsara yoo kan qabamu taate qabee eenyu feetta yoo jettanii forjeriin akkanaatu magaalaa keessatti akka lamaa miti. Nutti ni mammalee nama hedduu osoo abbaan qubaan qabne magaalaa tana fidanii riippoortiin godhamaa jirti. Osoo namni sanuuf bu'aan qabne nama meeqa fidanii namni fidan kun maayyeera immigireeshinatti himatee ka eega inni biyya tana dhufe eenyu isa fidee kan immigireeshiniin yogguu isa gaafatu abbaan maqaa isaatu hin beekne. Sigalee haala kana keessatti namni hadhuuf isa nama maallaqni guddaan irraa bahee jechuudha. Kanaafuu jarattiin warri maangoorra jiru dhaabbataa kan jennu kuni sirna eeguu dhiisii bakka tana akka qabeenyaaf ooyiruu isaanii waan fedhan itti hojjetan takka laalan malee bakka dantaa uummataatiif jecha badii jirtu eeganii miti tokko sani. Kan lammeeffaa dhaabbatummaa mataa isaatu dhaabbata uummataatti ilaalanii bara nuutu dirqiin itti hirmaate malee amma nu galaa jirti gaa jiru miti ijoollee numa jaanii amma nu galaa jirti. Gaafa obboleeyyan wal guurratanii amma meeqa asirra ta'an sababiin obboleeyyan wal guurratanii asirra ta'aniif isaan malee namni biraa waan hin amanamneef. Sigalee warri biraa kan jiru yoo kan jiraatullee taate isaan toora kana ta'anii dantaa dhaabbata siyaasaa eeguu qaban. Dhaabbata siyaasaa sanirraa warra bakka bu'u ilmaan gandaati qabeenyaa horatamuus as keessatti. Ammaaf by the way North America irraa fi alaa kanarraa bakka itti adda bilisummaa Oromoo kan silaa miseensa ni qabna miseensa isaanii dhaabbata keenya gargaara jedhanii dhaabbatan as malee jiru. Nuti isaan miseensa isaanii isaan gargaaru wajjin rakkinan qabu. Dhaabbata hawaasaa bakkaan anis mirga keessatti qabu bakka walqixxummaan irraa eegamu maqaa dhaabbata saniitiin amma meeqa sobdee namarra teessee yogguu ispoonsara dhufee ispoonsara anillee sheriin keessaa qabaate miseensi cuftinuu ispoonsara dantaa Oromoo kan waliigalaatii fi miseensa keessa jiru akkatti fayyadamuu fidan malee guruppiin takka fi gurgurattee kaan dallaalaaf kennanii dallaalika gaarii olii gad ittiin caffaruudhaaf namni kanneen jiru. Kanaaf jecha durallee nuu himanii wanni bu'uura siyaasaatii hojii walitti faayidaa qabdu san waan irra deebinee waan goonu ammoo ispoonsara kaballeessee fi maas tana qofaan waan biraallee yoo balleessuullee qophiidha warra siyaasaatu irraa ammaas kaballeessisaa yookaan badu taate baduu isaa waan qabu. Maayinaan laallee gara nama 78 irraa fuudhan. Nuumi kan jiru isaaniitu jira. Namoonni kun oduun isaanii yoo immigireeshina geesse gaafa waraqaa feekaa abbaan osoo waan qabne nama duubaa ispoonsara goona jedhanii nama isaanii taafee maallaqa fudhatanuu fudhatu baatu nuun beeknu. Maqaa tokko ati eegguuf duubatti osoo waan qabne nama tokko ispoonsara gootee siin jedhan maal yaadda? Biyya tana keessa ispoonsarri qaaliidha. Inni kanaa nam tokko nama lamaa garii dhaqaniiti mataarraa kufanii gaafachaa jira. So kun rakkina laafaadhaa miti jechuudha. Bakka biizinesaa bakka hiyyeessitti miidhamu. Namni abdii gaarii biyya alaa dhaqeetiin akka namaa jiraadha jiru. Osoo asiin dhufne harkaa ittiin qocalamu. Allahu maqaa dhufe inumaa nasiiba qabaa'u garuu yoo akka nama nu beeynuutiif agarree 70 irraa fudhatan san 65 to be exact kuma sadi immoo eegaa dhufe mana gabbaasuu hidhanii asumatti kuma mana qabu kanneen jedhan jechuudha. Yoo dubbiin tun immigireeshina geesse immoo jaabeedhatini beeyta. Sigalee yoo dubbiin tun namichi risiita qabaatee maallaqatti ergatee maallaqa inni ergateerraa ispoonsaraas nama isa fidu dhabee nama isa fide wallaalee guyyaa tokkollee kan namni isan gaafatin deemee immigireeshina dubbiin tun geesse maaltu hafeettame ispoonsarii akkamitti kaansel hin taane gaafa sana. So kunuu hanqina naasee kun deemsaa waan amma jennirraa bakka guddaa sii qabata yaada. Dallaalota adhaamuu fedha. Nuti dallaalaa wajjin wal loluun fedhu. Dallaalli ijoollee teenya keessumattuu karaa ba'aa kana. Ta'insiin akkuma gartee jaabiruu dhiyootan jee saree hambaa dikeerra barbaaddu san
nuti isaanii wajjin wal qabachuun fedhu waliin loluun fedhu. Obboleeyyan nama 18 nama keenya miila dhiisii mataan lafarra qofaa jiran horiiwuf deema namni. Yogguu horiyaan sana immoo dallaalota kana nu dura kaa'uu fedhan isaan. Dallaaloliin keessa waan kana jaalachaa jira. Ammallee lafee goggojjuu sana irratti homaa hafeeyye waan yaaduuf jecha. Namni keenya kan magaalaa kana jirtanis dallaalonni kun yogguu waa balleessan nuuni isaan irratti jala dhokatan gosa faadha. Nama isaan dubbatu kan biraa gosa faa maqaa balleessaniitii nama xiqqeessuudha yaalanii. Namni magaalaa kana jiru nu gargaaraa dallaalonni fedhiin isaaniitii fi wanni isaan itti gammadanii fi fedhanis maallaquma qofaasan dhimma magaalaa kana keessattuu kan ispoonsaraa ta'e nama 350 dhiyaatu san kayyoo kabajaa namoomaa ta'e nama 600 fi 700 kan magaalaa kana keessa jiru san baasan illee akka firatti fudhanne tooftaan jara kanaa deebitee maas waan kana balleessanii irraa horiyanii kan waliin bu'u akka hin taane uummanni magaalaa kana jiru waan dhaga'u. Takkitiin tunamma waan naamsa kiyyaa fitadde jaarsammaa kunuuf sirraayii waa'ee manguddummaatiif kana haasawaa jaansaniif ta duraati jaarsa san ka fide isaanii hin turre eega fidanillee kanaafuu akka tokkotti galata isaanii galchaa jira gool bee jarri kun kakkanaati waan oromoon maal juusan hanga tokkotti galata waan isa fidaniif isaanii galchaa jira. Actual fact namni nama waliin buusan nama akkasaniiti. Nama ofirraa agartee kan dhaabbatee haasa'u. An dhugaa dubbadha hatti fakkaatu kan dhugaa kaanuu gara kaanuu gaafatee hin beeknee fi wannaa sanii isaas rabbaa jechuun xumura nama akkasii wanni isaan fedhan akka nuti jara kanaa hojii walloon. Fedhiin isaanii itti bilbilanii waan akkanaan jaanii fuudhanii maxxansan akka isin gartansan. Nama uumaa waan qabni magaalaa tana keessa hin jirre. Waan nuti haasa'u waan hojii walitti hidhaan qabne amma jaarsisu. I think isiisan gabaabduu gooneetis bira kutuu nu dandeenya. Sun ammoo rakkina nu qabnu. Kanutti mammaramee nu jala taa'u jechuu kiyya. Rabbi nu gargaaru waa'ee gara kiyyaan dubbii fixadhe galatooma na dhaga'u. Sagaleen tun sagalee biyya nama biyya bakka taa'aa jiruuti. Carraa kanarraa kan nu gasaniif galatooma waan hedduutu akka hoggaa sadiif ol itti burjaajawaa jirru ittiin jazbeessaa jiran amma ifaan isatti adda nu baasan. Tiyaansee giseen gaafii xiyya gaafadhu akka ilma Oromoo tokkotti hawaasa Oromoo biyya san keessa jiru nurraa turuu keessaniif hedduutu akka gaddinee jirra. Maaliif wanni kun waan yeroo kan namuufii miti tokko waan hatattamaan hawaasa kana dhaqqabdan ture waan hatattamaan hawaasa biyya bakkaatii fi biyya adda addaa keessa jiru jireenya isaa laayifii isaa guutuu irra dhabee cinaan akka ta'u wallaalee qabeenya warra isaa dachii fi waan qaban irra baafatanii jiruun xiqqoonootee qalbiin isaa cabtee taa'u hedduu takkaa jira. Anarraan hangafi. Ijoollee jajjabduu warra barnoota qabu, warra dandeettii qabu, warra waa hedduu jijjiiruu danda'u qalbii isaan cabsanii jirummaan amma yaamtu kun gubbarraa eegalee hanga gaditti hanga sheekootitti illee bakka nuti ulaamtu daddee hin jiru jechuudha. Kanaafuu wanni kun har'aan tana ifa addanuu bahee eega maqaa yaamtanii uummanni kun waan ta'an ibsitan ammaan tana addanuu baate jechuu barbaadeeti. Kanaafuu rakkoon xiyya guddoon akka biyya bakkaa nama biyya bakkaa nasa jirtoonni gaafachuu qabnu. Takka ispoonsaraa san gaafiin as keessattuu nu deebitee wanni isin gaafattan mirga keessanii malee waa'ee bakka ispoonsaraati yookiin akka waliin qabanne hawaasni burjaajaa ture amma ifa abilisatti addanuu bahee jechuu barbaadeeti. Anarraan hangafi. Tokko maallaqa kana yaadame keessaa tokko haala. Akkuma amma isin jettan waraqaa foorjiitiin nambara foorjiitiin waggaa lama ol duudaa dirqeessaa turanii jechuudha. Maallaqa qofaan bittoota yaadame. Sammuu teenya nyaadamne jireenya keenya laayifii keenya akka namu jireenya qabutti jireenya keenya guutuu qumaara nyaadamne jechuudha. Qumaara kijiba manguddoo doo godhatanii sheekootii doo godhatanii sagalee isaanii jechee isaan godhanii fi barreessa isaan moo barreessan hundinuu namuu warra akka biyya maqaa keessa jirutti namni isaan wajjin qunname namuu ni qaba. Qophee deebisuu barbaachise tokko aanuu isinii deebisuun barbaadaa jechuu barbaadeeti. Maaliif gisee waan kana haasa'u hedduu miira keessa galeetiin haasa'u. Hoggaa sadii ol namni akkamitti maallaqa bakka ta'a kana burjaajeessee sheekootitti nu erganii ammoo guddoo warri ja'amu kun gaafa sheeqamini nu achi dhufeerraa jalqabee jechuudha. San durallee itti jira. Kana hundaa wal qabsiisanii soorii sagaleen isaanii jirti. Ni jirti malee dhagaa. Okay. Kana hundaa wajjin wal qabsiisanii isaan doo godhatanii fi jireenya keenya burjaajeessanii nutti taphatanii jechuudha.
Gaafa nuti ol baanee dubbanne jenne akka Harargee si galchan akka Harargee irra dabree akka Afran Qalloo si deebisan akka ibidda akka Jilbagga si deebisan eenyu gaafata eenyutti yaadee ka'ee ibsatti gaafa isin carraa kanaa qopheessan illee isinilleen baqataa kanaa firee kan nu qabdan xiqqaadha wanni kan nu jirtanis hin jiru tokko duraan dursee silaa isinuu baqataa biyya adda addaa keessa jirurraa yaada fudhachuu qabdan har'a hiree nu geessee sagalee ta'e gitara kadhachuun nuti waan guddaadha waan fadhallee ta'u warri nu booda dhufu akka waan akkanaa keessa seenne akka nutirraa barnoota fudhatan warri biyya bakaa jirus isinis waan godhuu qabdan irratti xiyyeeffattanii akka ilmaan Oromootti akka isaan geemee taphachaa turan gandaa fi ibiddaa fi jilbaa fi gosaa fi Harargee nu galchanii adda nu qoqqoodanii wal afaan nu deebisan. Jarattiin akkana nu gootu turtan borrumaan maan gurra jiru warra isin maqaa yaamtan koomunitii guutuu gisee ati ol baatee gaafii gaafattee miidiyaa adda addaa irratti keessaasi dhufee sheekni kun dhaabbuu kanaa miti akkasii itti siin jaa. Maaliif nama burchaachisuu barbaade? Namarratti sodaatu namni guddaan rifeensi lama ta'e maaliif hawaasa biyya baqataa kana maallaqa dhiiga tufee fide horii gurguree dachii gurguree fide itti taphachuu maaliif barbaachise? Keessaan ammoo warri biraa maal jaal? Tokko isuma harka keessaa qaba miti amma nuti ture nama guddaa nama ibaadaa qabu nama areetu guddaa kana akkamitti waan akkanaa godhaa? Koominitiin galii masgiidaaf 500 warrummaan ispoonsara godhu kun ispoonsara maallaqa keessan irraa isaaniif galuu ture jechuun nuti himaa turan san amma mirkaneeffannee jechuudha. Isaanumaatu harka keessaa qabu. Nuti ammallee isaan jalaa nafnu akka warra biyya baqataatti. Walaa manguddoo sanii, walaa sheekootii sanii, walaa uummata koominitii kanaaf hiree baqatatti taphate kanaaf addunyaa miti akhiratti jalaa fuutee. Kanaafuu hawaasni waan kana carraa qopheessitan. Ammallee wanni kun hawaasaaf akka gaariitti akka ifa bahu akka hawaasni kun keessa gabbu'ee haala inni keessa jiruu fi haala uummanni kun itti taphachaa jiran mirkaneeffachuuf miidiyaa adda addaa irratti waan gootan kana hiree baqataaf qabdan baqataan akka waan kanarraa baratu carraas qanitanii waan isa garaa jiru akka haasa'u qopheessuu qabdan itti aansee gaafii xiqqittiin haa qabu. Isin akka hawaasa Oromoo biyya san keessa jiru uummata kana waan isaan nyaatanii fi waan isaan balleessan risiitaas ta'ee wanni qabdan lafaanii jirti yoo jiraatte uummata keenya kana ka biyya baqaatti qisaastoo jiru akkasumatti namni risiita mataasaa qaba ka maallaqa itti ergi. Hakun 10 ergee jira, hakun 24 ergee jira, hakun 18 akka faamilii jaanii ergee jira. Kana hundinuu baqataa risiita qaba. Risiita kanarraa illee baqataa kanarraa illee fudhaati. Akka baqataa kun haamilee harkatu. Akka boo hireellee dhabe maallaqa isaa kana dhabe hara lamaan akka hin yaadamne. Oo dandeessan waan kanarratti nu hojjedhaa. Hawaasa kanallee haamileetti godhaa. Hawaasa biyya baqaa keessa jiru amata 10 amma 13 kan jiru jira biyya baqaa kana keessa. Ani mataa amata 10 kan jiru. Maallaqa kana egaa nyaadhaa amma 3 amata 4 hin deemu. Namni guyyaa takka furmaata siif hin gajee walaa sheekootii sanirraa yaadi takka nuu deebisee hin jiru. Nu taphachaa turan. Koomitiitu hiree qaba. Hiree takka lama sidii kanatti obsaan jechaati amata 4 faana burjaajisaa jiranii jechuu barbaadeeti. Kanaafuu hawaasa kana cinaa akka dhaabbatan. Hawaasa haamileen cabe kana akka haamileetti guutan. Oo haalama akka hin dhabne maallaqa isaatis dhabee jireenya isaatis akka hin dhabne kan akka baqataattiin bakka bu'ee isin gaafadha. Hiree kana naafannuu keessaniif galatoomaa fayyaadhaa nu jiraadhaa tokkummaan hunda namni walii galee harka wal qabate wanni inni goone hin jiru. Addunyaa tan walii jijjiiru nama 2 fi 3. Ammoo farmaqaatti harkatu hawaasa bal'aa kan saniifuu waan kana hanga dhumaatitti akka jalaa nafne akka harka wal qabatanii isinitti abdii kannannee akka galmaan nu geessan akka uummataatti burjaajeessitanii akka lafa nu dhiifne dhaansa akka baqatatti isinii dhaammadhu fayyaadhaa galatoomaa. Ittiin jaasumarratti wal agarree egaa wal agarree ittiin gaafiin gariin waan jedhan rifeensa garii addatti yaadatanii jedhan isilaan ba'e egaa paaplikii jiraanne waan paaplikii ta'e paaplikii marratti gaafanna. Waan kaafte keessaa mallaqa kafaltanii akka hiree isinii godhaniif ture mallaqa kafaltan kana biyya kana kafaltan moo biyyatti isin ergisiisan tokko sani wanni an baruu barbaade inni biraa immoo warri nambari deebi'eef jedhamee jiidhamtan ka warra feekii ta'etu jiraa jedhama anillee fakkeenyaaf akkasitti odeeffannoo biyyuma Ijiptii irraa naga'e tokko hin qaba waan kana wal qabate kara lamaan irraa maal beektu waan beektu nutti. Fayyaadee obboleessaa fi galatoome gaaffii bareedduu na gaafatte jarattiin taphni isaan taphatan tapha siyaasaati. Kaan risiita maallaqa warra qaanamaa ta'uufaa biyyatti kan Kanadatti ergee jira. Kanadatti na ergisiisamee jira khayriyoonni biyya akkaawuntii biyyarra naqaa jiran. Namni kun nama 10 ta'e namni 5 Kanadatti ergee namni 5 akkaawuntii isaanii kan biyyaa irratti erga. Maaliif maqaa adda addaatiin ergisiisan mootummaan dhiibbaa nurra fidaa jechaa ture.
akkaawuntii adda addaatiin $5,500 bakka lamatti nama ergisiisaa turan. Kuni akkasitti hojjechaa turan. Kan lammataa bakka nambara deebiirjaa akkuma isinis quba qabdan geema taphachaa turanii jechuudha. Akka hawaasni kun isaan fee gaafii adda addaatii fi ilaalcha adda addaa isaaniif hin qabaanne nambara feekaappii feekii Google irraa fudhanii ergaa turan. Hawaasni kun nambarri kun naa dhufee jee amma gadaa abdii isaa kanarra godhatee bakka isaa hirriiba isaatii fi manaamni isaa guutuu abjuun isaa nambaruma kana ija keessa gad eeguudha malee warri baasii quba qabu hin jiru, warri namni isa yaammatus hin jiru, namni keessa isaatirraa quba qabu hin jiru. Akka jiruu biyya bakkaa keessatti akka nama hawaasa keessatti hojjetu akka nama hawaasa kana quba qabutti waan ifaa bilisa baasee sitti himu akka nama rakkoon hundarra geettis akka hambee keessa beekuttis akkanatti hawaasa kana burjaajiisaa jireenya hawaasa kanaa baqataa kanaa balleessaa barnoota qabu digirii qabu dandeettii meeqa qabu baraachaa jira jechuudha. Maallaqa isaatti dhabee gaafiin deemee ifa jecha yaada sabiraa'oo jiraatte osoo tokkiin hin baafne.